Yooyaa akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Jireenyi badhaadha. Eeyyeen egaa hordoftoota keenya kabajamu. Akkuma barame har'as qophii tokko gurraan isin ga'uuf dhiyaanni irraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas gaggeessaa sirriin riqicha uummataati jedha. Gaggeessaan bulchiinsa fedhii fi yaada uummataa giddu galeeffatedha. Gaggeessaan yeroo hundumaa waan hundaan fakkeenya gaarii ta'ee kan argamudha. Laga tokko gamatti ce'uuf riqicha yoo barbaachise gaggeessaan riqicha ta'ee uummanni isarra adeemee ce'a. Qabeenyi guddaan gaggeessaan qabu namoota gaggeeffamu jaalala guddaa uummata isaaf kan qabudha. Wareegamaa fi aarsaa hanga lubbuu yoo barbaachise of dabarsee kan kennudha. Haala rakkisaa keessatti uummata gatee kan baqatu osoo hin taane haala kamiyyuu keessatti uummata isaa waliin kan jiraatu, uummata isaatiif kan du'u, onnee namoota hundaa keessatti jaalala kan qabudha. Namoonni kan itti of amananii jiraatan gaggeessadha. Abdii namootatti horuun halkanii guyyaa hojjeta. Gaggeessaa akkasii ta'uuf ammoo onnee banaa qabaachuu fi halkanii fi guyyaa hojjechuu gaafata. Isa kanaaf ammoo Dr. Abiyyi fakkeenya gaarii ta'uu isaa addunyaarra gabaatee fi jirti. Hordoftoota keenya kabajamoo wantoonni armaan olitti kaase martuu mallattoo ibsituu Dr. Abiyyiin addunyaatti beeksiftedha. Dr. Abiyyi erga gara aangootti dhufanii as hojiiwwan addunyaa kana ajab jechisiisan hojjetee agarsiisuu danda'eera. Dhugaa dubbachuuf erga Dr. Abiyyi muudamanii kaamsaa fi hacuuccaa biyyattii kana irra ture mulqanii as maqaa dimookiraasiitiin shororkeessitoonni hedduun kan afaan saaqatee hin beekne akka raachaa afaan banaa oola. Itoophiyaan kan maal keessa akka jirtu hin beekne har'a bara Dr. Abiyyi biyya bulchaa jiruu fi dimookiraasii inni akka biyyaatti dagaagseen shororkeessitoonni immoo akka mishingaa xaaxoftuu gargar nu bittinsuuf garaagarummaa keenya faarsaa oolu. Keessaa fi alaa daboo wal waammatanii biyya kanaa fi Dr. Abiyyi balleessuuf waliin weeddisaa oolu. Haa ta'u malee yeroo rakkoowwan adda addaa biyya kanaa fi uummata kana mudatu namni Dr. Abiyyi irraan hafe kan abbaa kanaa nuun jedhe hin turre. Rakkoowwan hamoon turtii waggaa 4 keessatti mul'atan hedduu ta'anis fakkeenyaaf dhukkuba koronaa, waraana TPLF, finxaaleeyyii warra Amaaraa fi finxaaleeyyii Shanee, hidha guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee gareewwan badee Alshabaab kan Gibxi nutti ergitu, daarii keenya cabsuuf kan yeroo hundumaa mataa nutti baattu, Sudaan garee shororkeessaa Saamirii jedhamu nutti bobbaasuun hunduu keessaa fi alaan yeroo nurratti ka'aa turee fi ka'aa jirutti Dr. Abiyyi dadhabe nuffii osoo hin jenne biyyi kun akka hin diigamneef akka halagaan nu hin nyaarreef utubaa Itoophiyaa ta'ee tajaajilaa jira. Yeroo wayyaaneen waraana raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti bantu aarsaa lubbuu kanfaluuf Dr. Abiyyi aangoo isaa itti aanaa isaatti kennuun lubbuu isaa qaalii biyya isaaf kanfaluuf murteessee adda waraanaatti deeme. Yeroo walxaxaa koronaan biyya keenya weerare san uummanni keenya rakkoof akka hin saaxilamneef gargaarsa adda addaa biyya hambaa irraa kadhachuun lubbuu uummata isaa rakkoo hamaarraa baraaruu danda'eera. Walumaa galatti Dr. Abiyyi isa biyyaaf hojjetus isa biyya balleessuuf kaatus akka haadhaatti walitti hammatee isa biyya ijaaru jajjabeessaa, isa biyya isaaf lubbuu isaa wareeguuf onnachiisaa, abdii itti horaa, isa biyya balleessuuf arreedu ammoo akka isaan qalbii jijjiirratan gorsaa barsiisaa asiin ga'eera. Amma garuu obsi isaa daangaa darbuun warra uummata biyya kanaaf rakkoo nageenyaa ta'u irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluun isaa kan jajjabeeffamudha. Maarree addunyaan jabina muummicha keenyaa kana hubatte kallattii adda addaan raajeffachuu irraa dabartee badhaasota akka biyyaattis ta'ee akka addunyaatti gumaachaafii jirti. Isa kanas akka fakkeenyaatti kaasuuf badhaasa Noobeela Nagayaa addunyaa namoota dhiibbaa uuman jechuun barruuleen adda addaa fakkeenyaaf kan akka New Times jedhaman gootummaa nama kanaa addunyaatti mul'isaa oolu. Maarree hordoftoota keenya qaalii Dr. Abiyyi gaggeessaa riqicha uummataati yoo jenne nurraa fokkisaaree kan hin qabne barbaaduu irra kan qabnu jabeeffachuun kan hin qabne barbaaduu irra kan qabnu jabeeffachuu wayyaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa hordofuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.